Harka fuune uummata Oromoo akkam jirtu. Ittaan sudhaan gootota kana Rabbiin dhugaa keessan abaasuun jedha. Rabbii gaditti nuti uummanni keessan dhugaa keessan gaafachuurraa duubatti hin deebinu. Ittaan sudhaan dhimma jaalmoo irratti nuti deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti. Ijoolleen garee humna qeerroo dambalii keessa jirtan dhimma jaalmoo irratti viidiyoo ji'a lamaan dura nu ergamaa ture sagalee san hunda akka fuula miidiyaa keessan irratti maxxansitan kabajaa sin gaafanna dhugaa irratti walii galla waan ta'eef jechuudha. Jaalmoon kan wareegame torbee kanaa miti. Mucaan kunillee kan wareegame torbee kanaa miti. Maal ta'ee akkamitti ta'ee jennee gaafanne maqaa guruupii keenyaatiif nuti deeggartoota afaaniin miti kan deeggaru akka kara deemtu takka takka asirraa alaabaa qofa qabannee miti sirbinee kan waraana bilisummaa Oromoo deeggaru maallaqa keenya baasnee isaan lubbuu isaanii galii qabne aarsaa nuuf kennaa jiran kan jedhurraa maallaqa keenyaan deeggarraa jechuudha. Komachuudhaaf illee mirga qabnaa jechuudha. Kanaaf jaalmoon kan wareegame ji'a lamaan dura gaafanne hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo mucaan keenya akkamitti wareegame maaliif wareegame diina nutti hin gammachiisinaa diina baay'ee qaba mucaan obsaan nu eegaa nun jedhanii hangaarraa hin callifne garuu viidiyoo baay'ee hin qabna information baay'ee of harkaa hin qabna gabaabumatti ijoolleen kun gootonni sadeen asitti argitan kun kan wareegaman diina harkatti miti isin harkatti jechuudha. Isin hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo ijoollee isin hooggantaniin maaliif ijoolleen kun wareegaman? Gaafa ijoollee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu gaafa waraana mootummaa jalatti illee kufan maal irratti argina? Miidiyaa boqqolloo irratti. Shanee hangana goonee shanee akkana achirratti argina. Ijoolleen kun diina harkatti miti kan wareegaman ajjeefamaniiti. Eessatti ajjeefaman? Ijoollee waliin qabsaaniin. Video Sheikh Kamal nu bira gaheera. Eenyu harkatti wareegaman? Ijoollee waliin qabsaan harkatti. Maaliif ta'e kun? Akkamitti osoo waliin qabsaanii qabsoodhaan waliin baanii maaliif wal ajjeesuun maaliif barbaachise? Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroo jedhamtee maqaan kee kan leellifame akka addunyaatti beekamu ati rasaasa fuuldura dhaabbattee miti. Isaan kun rasaasa fuuldura waan dhaabbataniif ati hoogganaadha. Asiin bobba'aa achiin bobba'aadha. Jaalsanyii jedhamtee maqaan kee addunyaatti kan beekamu hoogganaadhaati. Maaliif ijoolleen kun ijoollee isin hooggantaniin wareegaman? Maaliif ajjeefaman? Gaafii keenya nu deebisaa. Dhugaa qabsaa'ota kanaa nu baasaa. Isin miti kan wareegee Oromiyaa eegaa jiru jarreen kanaadha. Isin hooggantoota. Kanaaf dhugaa barbaanna nuti.